Waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Sudaan onkololeessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1,700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasow dubbataniiru. Armaacoo dhiyaa bakka Midiragannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jennee waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirra jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Akka bulchiinsi biiroo qonnaa Oromiyaa jedhetti hawwaannisaan mallee godina Oromiyaa jaheessatti yaayyuu midhaanitti baafate. Keessattuyyuu baalee waan hedduu balleessuu jira bineensi kana. Bineensi kana fuula sadiitti helikoophitarii suunkiitti biifuu jiran oduun duubatti dachaan kan. Eertiraatti namni vaayirasii koronaa irratti argan 139 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuyyuu muddee keessa dhibee kan nama hedduu irratti arguu jiran. Jarri kuniin nam biyya laalleen dhaqanii namum jiran nuuf jiraatu. Kanaafuyyuu muddee 13 jalqabanii akka namni walitti neddan seera baafataniin hojjechuu jiran. Bulchiinsi naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar jidduutti jecha namaatiin wal qabateetiin wal himachuu jiran. Akka addis chokkol gabaasetti naannoo Somaalee kaabaa fuula lama keessatti nam 21 ijjeessanii 20 caalaa madeessan jedhu. Bulchiinsi naannoo Somaalee kalee ibsi baaseen hojii tana humna addaa Affaarii fi riphee lolaa naannoo sunitti ijjeechatan warra kee jiraa jedha. Bulchiinsi Affaar ammoo ibsi bulchiinsi naannoo Somaalee baase waraana barbaadaa jedha. Isuma jaratti naannoo Affaar aanaa gawaana keessatti miidhaa geessisee jedha. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdii dudde baajetii koongireesiin irratti walii gale $2 tiriliyoon 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallattees. Irratti walii gale yaayyuu mallattees. Horii kana keessa $1 biliyoon 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee laaf miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti $600 argata. Pireezidaantii Tiraamp sila akka namni miliyoon hedduu $200 argatu fedhe. Horii sagantaa dhibii baasan ammoo akka xiqqeessan fedhe. Sun ammoo koongireesiin hin fudhanne. Tan malee $1 tiriliyoon 1 fi biliyoon 400 bajet mootummaan haga fulbaan dhufu hojiin hojjetu. Walumattuuyyuu wanni koongireesiin irratti walii galu kunini akka jecha Tiraampiitti waan fuul hin qabne silaa gas caala tokko dabalanii akka tokko xiqqeessuu malan. Akka pireezidaantii Tiraamp waan koongireesiin irratti walii galu kan urrise mallatteesseetiin namaan dhaqqabanii biyyaan reebanii paartii Demokiraasii fi Rippaabilikaan keessallee namni hedduu gaafachaa ture. Adoo sila pireezidaantii Tiraamp mallatteessuu baate haga irratti walii galanitti mootummaan waan hojiin hojjetu waan hin qabneef biirooleen mootummaa cufa taate. Tun ammoo armaan durattuyyuu marroo 3-4 laayyuu taate. Kooriyaan kibbaan mallee haga majjii 7tti geejjibxu iyyuu Biriiteenii itti dhufu ufitti hin seensiftu. Biyyi tunin eegii namii isii 3 qabiyyisii seene koronaa Biriiteenitti argan haaraa kan irratti argan cindubatti akka xuyyorii Biriiteenii dhufu ittiin seen tolfatte. Jari sadeen kunin akka bulchiinsi fayyaa Kooriyaa kibbaa jedhetti 22 keessa Leendenii dhufe. Vaayirasii haaraa kan Jaapaanillee yaayyuu argan biyyi sunillee nam biyyisii malee haga majjii dhufuutti namni Biriiteen akka ittiin seene dhowwatte. Ameerikaalleen nam Biriiteenii dhufu ka koronaa haaraa kan qabu ufitti hin seensiftu. Mootummaan Biriiteen qorsi koronaa haaraa dhaabii AstraZeneca hojjete torbaan kana keessa namisiitiif qooduu jalqabdi kennuu jalqabdi. Qorsi kunilleen akkuma qorsaa dhaabbileen fayyaa Pfizer fi BioNTech faan hojjetan fayyisuu danda'a jedhanii irratti walii gala bulchiinsi kunin. Manni murtii Saawud Arabiyaa dubartii mirga namaatii qabsaa'uun beekamtu Lojaan Alhaatulii haga ganni 6 adabuuf balleessatti mure. Miidiyaan damee mootummaa saab jedhan jedhetti waan dubartii tanaan himatanii mana murtii warri biyya nagaa dhowwu jedhanitti achitti himatanii isatti ilaala ba'e. Ajanda biyya alaa bulchiinsi mootummaa jijjiiruu fedhuun deemtedhanitti isiifi. Miilota akkasii nama hedduullee ganna lamaan durattuu jalqabaniitiin himacha baane. Jari kun ammoo dhiira qofaa miti. Nami cuftii walqixxeen biyyi bulchuu danda'u malee jedhaniitiin qabsaa baane. Oduu namaaf qabatan Mansoor Alaqee. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri waannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u, godinota Baalee Bahaa heddumminaan weeraruusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaa beeksiseera. Uumaa waannisaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jiru himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Obbo Bakar Hisaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan awwaannisaa erga gandoota isaanii weeraree as
midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaatitti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu. Waanti kanneessa naannoo ganda keenyallee naannoo dheerallee dabalatee asiin daangaa nama waraabuu ganda Oromooillee dabalatee socho'aa jira. Har'a kun gongobaratti xayyaaraan dhahanii jiranii bakka sochiin isaa jira bal'inaan jira. Waan balleesse qaba haga dhufe. Waan balleessee nyaata laal midhaan xaafii nyaachaa jira. Qamadima kilaasaraa san ka ganda hayaa tokkollee nyaatee jira. Maashoo saliixallee akkasuma nyaachaa jira. Karaa bahee nyaatan balleessa karaa bahee. Weerarri hoomaa awwaannisaa torbaan tokko caalusaa kan ibsu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraruu miidhaallee dhaqqabsiisuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Aliyyi Mahammad. Tolee haala qabatama hin waan kan inni mul'ate aanaa gurraa dhaamoleeti kan ta'e irratti gaafa guyyaa 4 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dalloomannaa haranna irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan rakkise aanota gammoojjii akka harannaatiif dalloo irratti xiyyaaronni qabnu gaara kana bahanii achi bu'anii rukutuu irratti rakkoo waan ta'eef xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Innumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jechaadha humna isaatii ol waan ta'eef. Ammatti ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeerri qonnaa xiyyaarota gurguddoo lama gara keenyatti ergee galma kan bira ga'ee jira. Egaa roobi irratti amma kan qindeeffamaa jiru poorteelee irratti Baalee kanaa fi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshinii tokko qindaa'ee irratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kanarratti tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontirool gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan immoo miidhaan geessisuu danda'a jettanii tilmaamtan maal fa'aadha? Finaan gara salqaafaa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti fudhanne immoo kanaaf isteejii jira waan ta'eef yoo dhufeet hin jedhe midhaan kana akka miidhuu danda'a kan jedhu qabna. Miidhaan gammaatti addaan bahe naannoo gooroo irratti naannoo xaafii fi shikoo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqolloo dabalatee hektaara 200 kan inni miidhaa qaqqabsiisee jira. Isa kana miidhaan jabaan kan kenneef garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira. Weerarri awwaannisaa kun godina Baaleetii fi godina haaraa hundooyite Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeetiniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota 6 keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan awwaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu. Obbo Dajanee Hirphaa daayireektarri eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa. Almaatti kan bal'atu Baha Baalee irratti. Baha Baalee keessumaayyuu naannoo Sawweenaa, Kinnir, Raayituu, Golochaa isaan kanarratti hin baay'ate jechaadha. Daawwii sararrillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana awwaannisaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma sii qaqqabse kana Baha Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu dalloomannaa fi harannaa bulluqqa irratti jira. Isas yeroo ammaa kana to'annaa isaa gaggeessaa jira jechaadha. Kanaafuu hoomaan awwaannisaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemu kan to'annaa gaggeessaa jirru. Baha Baalee aanota gara 5 amma sii caccabse kana jechuun. Miidhaa amma ga'aatiin hin jiru kana qolachuudhaaf humni qabdan maal fakkaata godinoota 6 kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa humna keemikaalaa maal faa qabdu? Akka waliigalaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u Dirree Dawaa irratti helikoophtarri jira Jijjigaa irraa kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaallis wantoonni hunduu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikoophitara fi xiyyaara 2 jira. Kun adamma biran jechuudha. Keemikaalli illee gara liitira 12,000 jira jechuudha. Boba'aan illee dhufee jira jechuudha. Amma Gujiin kaleessa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture Arbaa Minci irraa ka'ee Gujii Nageellee aanaa Liiban irratti to'annoon gaggeeffameera waan ta'eef gara godina 6 qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo to'annoo gaggeessinu kana nuti akka karoora keenyatti Baalee keessa har'aa guyyaa boruu keessatti helikoophitara 2 danda'anii fi xiyyaara fuudhan akkasumas immoo helikoophitara sakatta'insa gaggeessu tokko 5 kanaan guyyaa 2 kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessinaa. Kanaaf booda daangaa irratti daangaa Oromiyaa otoo seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanneerra. Kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabna. Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara awwaannisaa mudataatiin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe
adda baheetiniin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiniin jira. Sochii weerara awwaannisaa kanaan walqabateetiniin dhaabbanni nyaata idila addunyaa FAO'n Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo uummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerraa weerarri awwaannisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamasaa ji'a dura lafa kaa'eetiniin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Bulaan Gujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuun ni yaadatama. Jiraattuu ganda Gujiif ogeessa seeraa Dibaaxeerraa haasofsiisuun jaallanneen kan qopheessite qabdi. Adde Isbaayee Araggaa haala roobii darbe ture akkas jechuun dubbatu. Yeroo duraan manaa konarraa hidhanii gaddamoo mana nurratti cabsanii mucaa goddaanii mucaan kobbaa 17 koombiidha itti darbatanii. Mana keessa turtaniisin? Manuma keessatti nutti darbatan. Gaafa sana mee Muusaan dhufanii simmiidhaan ganama moo guyyaa ture? Ganama sa'aatii 12 kan isaa roobiidha. Tokkitti mabichaadha amma barii kaanee dhageenye. Gad hin baane? Araa hin baane manumatti. Boombii ta'uusaa maalitti bartan waan isaan darbatan sun? Ijoolleen arganiiru argineerani fuudhanii nurra darbatanii isboonjii gubee isa nurra rafnu. Isboonjii gubee bakka dhanna keenya baay'ee iddoo hundumaa mi'adeesse. Mani keenyu darbatanii asinii biraammoo boombiidha kunii kun qawweenii nuun jedhani. Namni eenyuutu nu bira jira namni nu bira hin jiru teellaa namni nu barbaade malee. Karaa kam darbatan balballi cufaan turre? Maskootii cabsanii. Walillee nutti darbatanii masokkanii. Isboonjii nyaatee hirmanu ofollaallee irraa bakka eddeetti namatti dhaqee argee bakka isboonjii nu irra rafnu nyaate nu ofollaallee irraa. Ijoollee meeqa qabdu sin? Ijoollee amma kana 5 jiru. Kan madaan 2 anaan 3. Boombii yeroo mana keessa darbatanii nama meeqa jirtu turtan? Nama 7. Nama tokkotti goddaamee 3 madaanii. Goddaamee jechuun keessanii? Indu'e jechuu keessanii? Du'eera. Isinoo miidhamne? Madaa'een jiranitti kan koo harka koodha. Mucaan immoo qoleessaadha. Mana warra kaanii rukutaniiru? Rukutaniiru bakka rukutanis namuma keenya rukutaniiru. Warra sin rukute beektu? Beenna warra nu rukute beenna. Orma gurraachaadha. Naannoo keessan jiraatu moo haaraadha? Naannoo keenya jiraatu. Meeshaa qabaatanii adeemoo. Mucaan keessan awwaalameera? Awwaalameera maali gaafa hima makiinaadhaan baqatanii awwaalanii awwaala maalii jedhama. Achi turtaniis yeroo awwaalan? Turreerra. Abbaan manaa keessan maal godhan jedhamanii hidhaman? Fayyuma bolootti kaadhuma doneegiin qallabdu jedhanii dhuma sobanii dhuma hidhanii. Maqaan abbaa manaa keessan eenyudha? Ilaakkuu Sarmuu. Ijoolleen warri rukutamiin hafan eessa jiru amma? Mana obboleessasaa mana Fuqaadii Sarmuu kan jedhamu taayaa jirra. Na bira jiru. Maaliif qe'eetti deebi'uu sodaattanii? Nama baay'ee fixanii namni hin jiru qe'ee mana hin jiru qe'ee gubanii baay'ee fixanii dubni addana jirra. Koojjii keessa jiraattu turtaniisin? Baay'ee turreerra. Amma kan addana jiraataa jirra malee dura ammaa bakujii. Maal yaaddoftu natti maame? Maaliif yaaddoon keenya dhangaan keenya maatiin keenya horiin keenya diidatti achitti hafeema yaaddoon leelaa maal kan kana caalu. Abbaan manaan keenya nurraa hidhamee mucaan ana jalaa goddaamee anis okkuma goddaamee maan taayaa dhangaan diidatti hafee maaliif gudaatiin kana caalu. Amma iddoo duriitti deebi'uu yaaddoftu? Maal goonee deebina dhumnee roomaa garanitti deebina. Achuma Matakal keessatti dhalatanii abukaatoo yookaan ogeessa seeraa akka ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu rakkoo godina sanaa irratti dubbiseen ture akkas jedhu. Inni gama Matakal jiru kun keessumaa taatee deeggata afaanaa bulan ganda boqojjii jedhamutti raawwate kaafas kan jalqabetu hin tarii wanti kun erga jalqabetu gara ji'a 2-3 fudhateera. Bakkoota adda addaatti wanta akkasii mul'ataa dhuma turanii tarii deeggarsa baay'inaan namni bakka tokkotti dhumuusaatu adda godha malee bakka garaagaraatti dhumaatiin kun raawwateera. Rakkinni jiru akka waliigalaatti hidhattoonni dhalootaan gumbii ta'an
siyaasa gamaagamanaa naannoo Beenishaanguliif naannoo Amaaraa gidduutti jechoon daddarbataman kun siyaasni akkasitti oofamu kun lafa ga'eetu ija agarsiisuu jalqabee bu'aa jechoota sanaa yookiin gaaffii naannoo Amaaraa matakal kan keenya jedhu isaan kun immoo matakal kan keessa miti yoo akkas ta'e lafa keenyarra jiraachuu qabdanii nurraa ba'uu qabdu jedhu jidduutti bu'aa akkasii buuseetu dhumaatii ammanaatiin akka dhumaatiin ammanaa akka raawwatu godhe jedhee nama nuuf hiikuuti. Amma fakkeenyaaf eeguma rakkina kan bulan booda immoo dibaaxee keessatti gara gaafa jimaataa rakkinni tureeraa jedhu lafa ammas hin jirtan jechuudha. Dhugumadhaa kun? Eeyyaan dibaatii ganda doobbanii siiran jedhamu irratti erguma dhumaatii bakka hojii kana hin bulanii asiiti aanaa dibaatiitti bakka nama gandoota nama maqaa kana keessatti nama 11tu dhume. Isaan keessaa iddoo bakka carraa ta'e tokko anaaf fira dhiyoodha namoota du'an keessaati. Egaa kunis kan ta'e ilaachuma sanaani. Amma gartee yeroo baay'ee dhalattoonni Oromoo naannoo Amaarri baay'atu wajjin wal makan jiraatan tarkaanfii fudhatamu sanaa wal duukaa kan fudhatamu. Yeroo baay'ee isaan irratti xiyyeeffatanii waan deemaniif wal keessa naannoo baay'inaan jiraatamu irratti adeemaa isaan irra ta'u uummata Oromoos haa ta'u, uummata Shimaashaas haa ta'u, uummata Agawaas haa ta'u duukuma maatiin nu gaggabaa jira. Akkaataa argeetiidhaa kan jedhu sana adda baasuuf garuu amma fakkeenyaaf mandarri Oromoon baay'inaan qofaasaa bunjitti aanee jiraatu jira. Isaan naannoo kanatti dhagaadha waan akkasiin mul'anne dhumaatichi garuu dhugaadha. Egaa waan kun yeroo dheeraa kaasee akka jirudha kan dubbattani. Ittiin ka'umsi isaa maayini dubbiin kun? Ittiin ka'umsi dubbii kanaa waggaa nama dura dhaginarii kuma qabaachuu hin maltu. Naannoo Amaaraa godina Awwii ummatoota godina addaa kan Agawootaati. Ganda bakka Daawwii jedhamutti dhumaatii guddaaltee gumzoota irratti jechuudha. Gumzoonni achi buqqa'anii Beenishaangulitti gadi nammanii erga gaafasii gara keessaanitti hin deebine. Lammaffaa achi qofaa miti. Akkasuma miidiyaa hin dhagahin hafe malee naannoo Amaaraa keessaa aanaa Zigamaa jedhamu irratti dhumaatiin akkasii gumti irratti ga'eera. Kun hundumtii wal ga'ee garamitti deemee gara haaloo baafannasa jedhuu fi jechoota siyaasaa aangoonni karaa garaa garaatiin ta'anii foddaa televizyiiniitiin ibsan sun dhuguma hojiirraa oolchaa jiru. Nu lafa kanarraa oofanii gara Suudaanitti deemaa nuun jedhaa jiru. Lafa kanarraa nu oofanii laficha kana qabachuufi. Nama isaanii qubachiisanii tureendanii gochuuf deemuu kan jedhu bal'inaan dhalattoota gumbii keessatti wanti kun faca'ee jira. Isaan waan kana ta'eef dhaloota warri naannoo sadii irraa dhufan nurraa haa ba'anii kan jedhu ilaalchi akkasii. Angoota gumbii keessa jira. Jiraattota gumbii keessatti gad bu'eera. Du'aan fakkeenyaaf dhalootaan gumbii kan jedhamu erga gabaa dhiisee, erga hospitaala dhiisee, erga jireenya hawaasummaa uummata sakaan wajjin jiraachuu dhiisee mana isaa gad dhiisee lagatti namneetu ji'a sadii ol ta'eera. Kanaaf maal agarsiisa kuni fincilli isaanii gara fincila murna tokkorraati gara uummataatti seeneetu babal'atee jira. Isa kanarraa kan ka'e egaa nurraa haa ba'an kan jedhan bakka jiran hundumaatti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfii isaan fudhatan immoo nama bifaan isaaniirraa adda ta'e speeshaalii namoota naannoo sadii irraa dhufan jedhanii waan ilaalcha akkasii qabaniif dhumaatii isaan geessisan garuu hunduma gahaa jira. Ka'umsi isaa garuu kana jedhee yaadan. Yeroo amma namni akkas du'u gosa tokko duwwaadha akka argitanitti muuxannoo irraa. Kan dhumaa jiru gosa tokko qofaa miti. Ammaa fi qorraa fi torbee sanarraa Ababeen Siyyum Teessoo kan jedhamu dhi'ee jira anaaf maatiidha. Obboleessa isaati kaleessa amma ganda Suudaanitti jedhu kanatti Itoophiyaa Siyyum Teessoo kan jedhamu obboleessa Ababeen Siyyum Teessoo. Isaan kun lamaan obbolaanii fakkeenyaaf isaan kun sabaan Oromoodha. Oromoo baay'eetu dhume. Shinaashaan dhumaa jira. Agawni dhumaa jira. Bartaan dhumaa jira. Rakkinni jiru maali? Isaan nama dhumu caalaa lafa sanarratti taargeetii godhanii waan jiraniif qofaatti sabni tokko kan jiru jechuu barbaade. Egaa akka jiraataa naannoo sanaatti akka ogeessa seeraa tokko furmaata maaltu ta'a jettu? Furmaanni isaa inni turaa mootummaan nama hidhuudhaan, haaloo bahuudhaan, namoota kana gumbiin adeemanii ajjeesuudhaan, mana isaanii gubuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Akka kootti furmaanni inni turaa fincilli kun gara sabaatti gadi bu'ee waan deemaa jiru. Ka'umsi isaa immoo aangoota biyyoota gama lamaanii naannoo lamaanii waan ta'eef yoo seeraan gaafatamuu dhufe naannota gama Amaaraatti warra hundi nama nyaataa ulfa baateetu ulfa nyaataa jedhanii warra haasa'an seeratti dhiyeessee seeraan gaafachiisu. Naannoo tokko cabsinee hin weerarra warra jedhan seeraan gaafachiisu. Gumzoota keessaa immoo aangoota qabatanii ta'anii warra fincila kanatti gara uummataatti akka gadi bu'u godhan seeraan walqixa akkasitti gaafachuu. Kanaa gamanarraa gaafatanii hundi gootee gama tokko qofaadhaan seeraan gaafatamuu yoo ta'e tokko isaa furmaanni ture. Lammaffaa gumzoota hariiroo osoo hin ta'in gumzoota qeetti deebisanii gabaa akka isaan ba'an hariiroo hawaasummaa uummata sakaan wajjin qaban akka dhufan mana isaanii gubuu dhiisanii tasgabbaa'anii akka isaan qeetti deeman erga irratti hojjetanii
Kana gochuu baatanii haala amma jiru kanaan biyyoota qofaarratti xiyyeeffannoo godhamee dubbichi tarkaanfiin seeraas tarkaanfiin humnaas fudhatama taanaan nagaan salphaatti.